rakkoon bulchiinsa gaarii akka guutuu biyyaatti jiraachaa ture bakkoota hedduutti furamus bakkoota tokko tokkotti akkanumaan osoo hin furamin hafee jira. Hammam jiraattonni jijjiiramaaf dheebotanis qaamonni faallaa jijjiiramaa dhaabbatan isaan taayitaan harka jirtu ammallee aangoo qabaniin hawaasa miidhurraa ifin qusanne. Magaalota hanqinni bulchiinsa gaarii hundeen hin furamin keessaa takka magaalaa Awwadaay. Wiirtuun daldala jimaa magaalaan Awwadaay magaalaa uumamaan qabeettidha. Daldala jimaa gumaachitu qofarraa magaalaa guyyattii qarshii 800 maallaqa siqoo qaraxa arjoomtu ta'uun ifama. Hammam magaalaa tanarraa galiin guddoon argamtus misoomni magaalaa tanaa gad bu'aadha. Hanqinoonni bu'uuraalee misoomaa magaalattiitti mul'atan abdii guutuun akka hin hojjenne kan nama danqan ta'uu jiraattonni dubbatan. Bishaan dhabuun Awwadaayiif akka gartee nama dhiiga dhabeeti. Daldala jibaa ka jiruu fi sosso'insa jiru wajjiin bishaan Awwadaayiif waa hundaa ol yoo haja'amu taate ittiin xiqqaatu. Magaalaa Awwadaay keessa kuusaa bishaanii sadiitu jira. Ta'us garuu daba ogummaan akka bishaan ittiin seenne ta'e hojjetamee jira. Maqaaf malee tajaajila hin kennan har'aas akkuma kaleessa lagaaf bishaan boollaa fayyadamuu mudannees ja'an. Birkaaleen arma ol mana barnootaa bira jiru. Hojjettoonni hojjete akka bishaan achi darbamee magaalaa tanaaf hin geenye godhanii hojjetan. Yoo silaachi seenee wal nu gaabeete. Yeroo ammaa dhalaan teenya gizee kakatti bombaa Awwadaay goggoge rabbiin haa goggoisu jettee kakatti jechuu kiyya. Innaa boombuma sibiila dhaabbatu agartee abdii bishaanii takkan qabne ta'uu isaarraa kan ka'e. Rooton tuqulle jirti amata dhabiin dagatte naqamne wanni dhabji rakkoo gurguddoo nurra jira. Gantu kana boodi kataa miicatatu jiru. Kanaafi bishaan isaan bira R6 fi R5 kan jedhamu jira isaan bira birkaaleen isaanii. Hanga R5 san seenu wanta kallee Awwadaay harkachuu waan dandeessu achirraa as dabreetu hartamaatu gee harkachuu hin dandeessu. Kun duraanumaa itti yaadamee waan hojjetame. Godina Harargee magaalaa Awwadaayitti itti aanaan kaantibaa magaalattii obbo Gizaachoo Mukriyaa miidhaa hawaasarraan gahaa jiraachuun ifoome. Obbo Gizaachoo Mukriyaa asiin duraa federeeshinii waldaa hojii gamtaatti seera cabsuun godina Shawaa magaalaa Adaamaatti hidhamee ture. Mana hidhaa keessa turerraahis maallaqa kafalee kan gad lakkifame ta'uutu jiraattotaan hamatama. Hojjetaa mootummaa tahee godina Arsii Shawaa fi Wallagga turuus kaasuun hojii qacarameefiin alatti saamicha hawaasa irratti gaggeessuun abbaa qabeenyaa ta'us keessa beeytonni dubbatan. Obbo Gizaachoo Mukriyaa dhiheenya bulchiinsa magaalaa Awwadaay irra fidame. Aangoo qabutti fayyadamee shira inni hawaasa magaalattii irraan gahuunis manguddoo abbootii amantii hojjettoota mootummaa fi qeerroon akka isaan irraa kaafamuuf hawaasa bakka bu'uun bulchiinsa godina Harargee Bahaatti magaalaa Harar dhaquun iyyatanii jiran. Bulchiinsi godina Harargee Bahaatis iyyata jiraattonni magaalaa Awwadaay dhiheeffatan simatuu dhabuu jiraattonni kumatan. Qaamota jijjiirama hin jaalanne waliin ta'uunis obbo Gizaachoo Mukriyaa hojjettoota mootummaa tahanii isaan dhaqanii garasitti isa himatan aangorraa buusee jira. Warra Awwadaay akkuma beektutti magaalaa jiddugala daldala jimaa baha Itoophiyaati yookiin baha Oromiyaati. Isaan akkuma beektutti jimaa qofarraa guyyatti 200 oli ka guyyatti galchan jimaa kiiloo takkarraa arshii 3 namarraa guuranii duuba ji'a jaha keessatti dhiyootan hanga xiqqoo warri saambattuun kun irraa dhaabbatetti ji'a jaha keessa magaalaa bareechanii ifaa dhaabanii karaa tokko tokkos dhagaa naqanii tolchanii magaalaa gaa osoo akkanatti galii qabduu jirkaanni bishaan jirkaanni tokko qarshii 10 yeroo gadi gurguramu ta'uudha wajjin kana hundaa wanni isii godhe haga irraa nama uummanni jaalatu, ka uummanni itti amanu, ka dandeettii qabu, ka uummata dhageeffatu, ka uummata tokkoomsu waan keessa hin jirree fi bineensa hamaa tokko dhufee nuqqubate namicha tokko kan maqaasaa Gizaachoo jedhaniin itti aanaa kantiibaati. Namichi kun kontiraaktara nama qabeenya guddaa qabu yeroo hedduu uummata saammachaa ture. Makiinaa Sinotiraak gurguddaa kana isa kana habbaa lama qaba akkasuma makiinaa gaabbinaa lama piikaappii kana qaba. Itti aanaa kantiibaati akkanaan namichi kun amma dura bokkuu shanan bakka jaaniinitti 03 qabalee achitti dachi Adaamaa jechuu kiyya. Dachi shanaa ture hedduu dachi gurgurataa ture. Ammas maabara tokko hayyuuneen bordii jaaniin keessa dalagaa ture citti walitti qabaa ture. Horii hedduu nyaatee hidhamee hidhaa bahee achi boodaan mazagaajaa seenee mazagaajaa keessatti osoo hojjetu neetworkii akka gaarii diriirfatee warra qaama mootummaa kana hundaa wajjin walitti hidhatee haga abbaa Adaanech faallee dachii isaa kenneef jaanii nama dachii hedduu fi mataa isaatiifis qabu Adaamaa keessaa Arsii keessaa Wallagga keessaa bakka hedduudha jechuudha. Namichi kun
miidhaa gurguddoo uummata irra fidu jira. Dheengadda gaa gurbaa dheengadda kana madee milishaa sunillee nama hedduu isaa wajjii walitti dhiyaatu isaan addaan hin baane jaanii manguddoon dhageessi yaada isaan kennatan OMN irratti namaatu jara kana duuba jira nama san takka lama sadini gorsina achi boodaan hanurraa deemu itti kan manguddoon dubbataa jirtu san isaanii. Kana malees adoolessa 26 bara 2018 magaalaa Awwadaayitti milishaan mootummaa namni Khadiir Ibraahim jedhamu dargaggoota lama haala suukanneessaan ajjeesuun ni yaadatama. Yakka milishaan Khadiir Ibraahim gaafas raawwateenis miseensa poolisii Oromiyaa tokko dabalatee yoo xiqqaate namoonni 3 madaawanii jiraachuun ifama. Milishaan Khadiir Ibraahim kallattiin obbo Gizaachoo Mukriyaarraa bobbaafamuu fi isaa waliin hariiroo cimaa qabaachuus namoonni itti dhiheenyaan beekan kaasan. Galii magaalaa tanarraa argamtu to'atuuf asitti ergamee isaan jaanis muraasaa miti. Gama biroon obbo Gizaachoo Mukriyaa amantii keessaa harka galfatuun kaayyoo jiraattonni magaalattii itti hin amanne tarkaanfachiisaa jiraachuu jiraattonni himan. Namichi kun magaalaa tana amantiinis wali buusa jaanis sodaa hedduu qabanii mataskaanaan achi jaarajeetitti xiyyeeffatee hedduu uummanni irraa baaraganii jiranii guyyaa namni du'essanillee makkalaakiyaan katakkaa bulchiinsi yaamu bulchiinsaafuun dhufne inni itti dawwalaan hogguusuma dhufe jaanii kanaaf namichi kun namicha kana ofirraa buufna jaaniiti uummanni yeroo hedduu sodaatanii qeeroos bakka lamatti iddaan baasee maallaqa nyaachisee kaan ammoo kijibaan warra amma dura hidhamee jiru isaanii fi waraqaa barreesse jeeti dura bu'aan qeeroodhaa kaan maati koree tana keessa filte sun mucaan sun isaan na dhoorkee jee qeeroo bakka lamatti iddaan fottoysee sababa san ijoollee wal fixxee wal loltee manguddoon jidduu teessee dirqitti araarsitee achi boodaan ka'anii bulchiinsa godina dhaqan namni kun naannoo bu'uu jaanii godinaanis harka ol keessaa qabanii namicha taarraqanii jaanii sanis harka ol keessaa qabanii hoggaa dhaqan godinni nama isaan silaa akka magaalaa jijjiirama fide jaanii itti xiyyeeffatanii jiran waajjira mana qopheessaa akkasuma kagalii waajjira maamaadaa jaansan misoomaa fi maallaqaa fi diinagdee jaansan waajjiraalee kana sadeenuu bakka takkatti waan isaan ijoollee biyyaa tahaniif jecha raayaasee buusee bakka biraa nama isaan kanaa wajjin neetworkii walitti hidhatee jiru godhatanii jiranii biyya tana nyaachuuf biyya tana qoqoruuf biyyi tun biyya maallaqaas qabdu waan taateef ilaa gubbatti gaa oppiidiyoon akkumaati beektu harka walitti diratanii jiranii magaalaan osoo gargar hin dhodhoone osoo magaalaa tana keessatti dhiini namaa akka dheengaddaa gadi hin naqamne kanaaf namichi kun neetworkii oppiidiyoo keessatti ka gaaritti hidhatee jira. Bulchiinsa godina irraa ilaa hanga gubbaatti namichi kun magaalaa teenya tana nu harkaa laaqee balleessa nu dirmadhu karaa deemuu dhabnee bakka hunda ol deemnee gad deemnee finfinnees karaa hunda afaan itti wallaallee. Qopheessaan Usmaan Abdulatiif ogeessa Sursagaa Abdii Jamaalii waliin ta'uudhaan.